hedduu takka aarsinee jirra. Dantasaati. Akkana si gammachiisee hedduu takka waan inni si godhe sanii yaadatu sitti mul'atu. Saa dura rabbiin na gammachiise moo dachaase? Wallaahi rabbii gaditti dachaase. Rabbalaa. Kanaafuu obboleessa kee dachaase araarfachuudhaan si beeka. San ta'uu baannaan ani hin beeku. Yoo araarfatu baannees bare bahii dachaase qofaan namni hedduu jira. Hedduu jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jodoh dapat tukangnya jir-jir tu sini jecas salam tante kita only rahat lega bigar kap tamur te bakka jir tu muddet sini ada kap tu sini jenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ortu tu sangat salam tante dere itu ise. Aman. Aku mau isam sih jalan. Lawani nare te bamma kumant. Harian. Tu aku. Akasih gak kami jodoh dapat tukangnya wanti arra qabanne isini dhufne marii xiqqoo takka qabna marii kana akkaan nu dhaggeeffatanii nu faana turtan isiniin jenna nu faana turaadha maal jenna dheengattee dachaase hedduu takka aarsinee jirra. Dantasaati. Akkana si gammachiisee hedduu takka waan inni si godhe sanii yaadatu sitti mul'atu. Saa dura rabbiin na gammachiise moo dachaase? Wallaahi rabbii gaditti dachaase. Rabbalaa. Kanaafuu obboleessa kee dachaase araarfachuudhaan si beeka. San ta'uu baannaan ani hin beeku. Yoo araarfatu baannees bare bahii dachaase qofaan namni hedduu jira. Hedduu jira. Saayibban hedduu qabna. Ati nama gartee aakii gattuu fi afaan itti eebbatu sanii. Deeffannooni. Akkamitti kaneetti? Biraan deema malee wallahi. Naannoo akkasiiti. Dachaasni meeqa fayyadu? Ammas ittiin taphachuu jiraate. Ani ni araarfatu hundi dirqama waan irra jiru. Akkamitti araarsita? Itti daballeeti. Silaa yoo hojjennee hin dhufu beekta. Asilkumaan dhiifama jennaan. Akkasitti qabu. Ittiin dhaqaalee manguutuun geessaalee. Laa. Harkaa miila dhungachuu qabdu obboleessa kee. Harkaan maal dhungadhaa? Tamiidhaa sangaati ittiin dirqiitti tamiidhaa sana itti galwati. Isa kana kaanii beektamaan seetee hundaa'u waa wajjin irra dabartan hunda ni beektaame. Kanaafuu dhiifama naa godhi jechuun qabdi. Amma irra bilbileeti. Yoo ennaan malee bilan dhabu. Harkaan miilaa jeetu sana hin dhabu. Bilbilin kootu jiin. Hoyoon jee yoo dhufe barra kooma bu'u. Hin dhufuun shakkee bara. Laani dhufa. Amma kaleetiin dawwalina jalaan kaasu warra ittiin dawwalina jalaan kaasu. Asiitu dogoggora qabaa. Ati maal Si dogoggora qabaa. Si dogoggora qabaa. Egaa kanaafuu firaankiin deeggartee irratti dalagee irratti na hedduu na taa'e. Firaanki saniin dhiifama hin jenneen. Useetuma na biraa kute. Anis dhiifama hin jenneen firaanki si godhu jiran jenneen. Calma jeetiin viidiyoo wal lakkise. Kana jechuun inni akka itti yaade egaa rabbi haa beeku tarii tuffii ta'uu tuffiidha jee yaaduu danda'a. Lammaffaa immoo maamata hajumaa yookiin kaan immoo obbolummaa waliin qabnu san immoo irraanfatu yookiin belleessuudhaaf akkana na godhee jechuu danda'a. Firaanki immoo yaaduma inni ittiin aaru waan fakkaatu. Takka laaleetiin firaanki sana irratti dalage. Lakin aaree kutee miree na biraa ammaan tana ni yaamna moo bakka inni jirutti itti dhahina moo akkam godhani. Ammaan tana araarsu qabu yaamnee. Yaamnee araarsu qabu. Yoo yaamne nu dhufuuti ni beekama. Ni dhufa. Itti dhahina faaya itti sirriidha. Itti dhaqoo miti duratti bilbili ilaali. Ni dhufa. Itti bilbilaale. Akkasii akkam jedhamu daawwattoota keenya sababa firaankii deeggartee irratti dalagee agartanii turtan sababa saniitiif dachaas waliin dubbifnu nan dubbisu. Akkasii daawwattoota keenya isa dawwallaati hanga dhuma viidiyoo teenyaa nu faana turaan isiniin jira. Salaam alaikum. Akami. Bari dhimma wayiitiifin si dawwalee ni baddee kaa torban kana bara. Jechuun ni qaaloyitee barsuma kana hoo si barbaade amma naa si barbaade gara kongo maali jirtu? Si dhufuun danda'u? Laa sitti dhufa amma bakkuma jirtu natti naaf daraartuu hojii dhufu jira.
Suma bira dhufuu feeneeti bar. Haa asitti haa jirne. Ban nuti toleetuma nuti tolullee hin dinne nuti toleetuma ammoo nuti si bira dhufnee nuti toleensa keenya kana sii qooduu barbaanne. Si bira dhufeetumaan waan hin juu barbaachisan dhimma fixachuu fedhe malee ana halaalaan feene silaayee. Bakkuma fagoo feete bakka feete haa taatu. Bakka feete haa taatu si dhufaa jirraa bakka jirtu natti miin jeebar. Waan jiraatu majaatu muslima na so afura malee amman tana kanabuun waan jiraachuu barbaachisu diyaaduu qaba. Khalaas na barbaachisee jira sibira dhufuun dirqama natti jiraan geessin jechaa jira mala akka jirtu natti. Allah galtama jira keenya wallahi mashkuulan jiraan. Mushkula ta'u rakkoo qabuuti mushkulaas walumaan qoodana rakkoo jiru mushkula feetee laatu yoo hojii taates wal gargaaruun ni jira. Aye. Bakka barama keetiin jee khalaate. Aye barama ya. Tabaan kiido kuma khala namni kiidan to hojii tanii. Haa walumaan si dhufu deemna. Jeebii badalaatu. Akkuma beese jirti isin. Darantu jeebii badalaatu injee madarantu jeebii badalaatu immoo amaana sidaamee jira. Ayya saniifuu si barbaade gaafa dirqamaati bakka jirtu natti himii sin jechuu jira. Namni boo amma bakka hin jirtu nama jaalattu qofa osoo hin gartee miti ijoo godhee fidaa tullaati. Sanii miti tasanii rakkoo qabu. San beekee bina nu godhu jira waan barbaachisu. Amma bakka jirtu natti himin jeer gabbaanee bara ala jirraa bar deemaa jirra bakka jirtu natti. Barnu jira? Ayyee. Amma walitti adeemsa kana sun jaatu jira malee gartee dandatti waan ta'eef jaatu mee rooti soomati. Khalas dhufu jirraa siin deeman dhufu jirraa bakka jirtu natti himu. Saati afaan kamiin natti haasa'e ta'a boodeen gadda irraa deeman jenne mana tajaajila irraa kan jettee deemtee jechuudha. Wallaahi billahi hanganaa bakka duraanii ilaalee itti hojjetaatoo jira malee gartee akkaan jira. Biyya takka takka amma gara hundaan waamee irraa deemaa miti. Dadagee viidiyoo galakkisee agartee mi guyyaa sana hammeenyaafin akkasti godhe moo moomaal akkaan. Adeema viidiyoo nagarree akka bimaan dubbanne qilleensa irra quba qabda. Viidiyoo gartee moo garreeti akka viidiyoo san sababaan irratti dalage hammeenyaafis dalage moo viidiyoo dalaguufis irratti dalage waan san. Waan fedhe dalage garte miti namni waan garta waan garaa isaa qabdu wanna goote malee tani raankiin jaamtu waan waan gimee deemee firraa mana geesse. Marii an dura mata duree irratti mari'adhee kaameraa haadhee hunda laalleeti maal laalin silaa gadi lakkisaa osoo nammeenyaa narraa deemjee osoo hin viidiyoo waraabnee narraa deem mana kiyya garaan dhufee siin jaama. Kanas nageetti bakka ammoo tanaaf mana deemsi sana booda dhabeessee bakka ana jiru nan barbaadu sillee barbaadute. Amma bakka hojii tokko irratti mina kun qabu. Nan barbaadu sin barbaadu waa kiyya dagallee jee kana booda walaa waan takka. Hayyee bakka yoo si mijaa'e na bira koo. Wala baba kiyya kalaas sin barbaachisu. Saniifuu duba. Waan eegalatu mirra jira baba kiyya karaa dargeessi baba kana booda rakkisii waan akka tajaajila hundaa akka malee rabbi yaada malee rabbi jaalutu nageessi baba. Akkasii. Daawwattoota kiyya gaajjifatee jira. Hedduu aaree hedduu bakka firaankiin sun isa aarsite kanaafuu maal godhuu qabna.
خلاص كاسما بيفتنا ما بيها دي معني عربيتي وان عارف راتي يبقى انتي وخان نمت يركو وخان من قلت تركو وخان جميلة انت يعني بكني شربتي نما وجين في جزء في تجربة أكثر ايوه saniifoo kabajatoota daawwattoota keenya tajaajiltuu nutti aaree ture hamma viidiyoo biraa qabannee waliin dhufnutti hangama kiyyaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuun isin jaa gama daraartuu teenyaatiin isin dabarsa. eegaa jechaas akkasitti aaree dabalamee nurra cufate bakka akkuma aadaa keenyaatti manguddoodhaan dha'inee araarfannaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuun isin jaa. Nagaan nu tura.